Nagaan araarri jaalalliif tokkummaan hafuura qulqulluu nagaa waaqayyo waaqa jiraataa dhuma keessaniif haa baay'atu. Haa ta'u kabajamuuf jaallatamoo hordoftoota Busee Tuubee kan hin baay'ee jaalladhuuf kabaju marti akkam jirtu nagaa keessanii gooftaaf haa galatu. An baay'ee nagaa kootii waan hundumaa keessatti nagaa koof nagaa keessan inni ta'ee waaqayyoo gargaaree guyyaa kana nuuf laatee galata guddaa argatu. Baga nama har'aa taatan baga gooftaan isin gargaare. Baay'ee dhaloota guyyaa kan arganne aniif isiniin garuu guyyaa kan arganneerra sababa guyyaa har'aa ga'uu keenya kan ta'e immoo dandeettii keenya beekumsa keenya ta'uu hin taane waaqa isa jabaatu sababii jiraachuu keenya ta'e galanni Yesuusiif haa ta'u. Baga har'a keessanii tole egaa hordoftoota tokko baay'een isin jaalladhuuf kabaju har'as immoo waaqayyoon gargaaree viidiyoo tokko qabadhee dhufeen jira. Amma dhumaatti akkana wajjin turtan jaalala gooftaan sinan affeera. Namoonni yeroo darbe viidiyoo koo hordoftan waa irraa akka hubattan abdiin qaba. Akkasumas immoo keessummoonni haaraan irra gara chaanalii koo dhuftan welcome baga nagaan dhuftanii like subscribe gochuun maatii naaf ta'a. Akkasuma yaadaaf gaaffii qabaatan immoo comment jala naaf kaa'aa isiniin jedha eebbifama. Maatii koo hanga yoonaatti kan turtan yaadaan na jajjabeessaa. Like gocha, comment gocha, share gocha, na bukkee kan jirtan baay'ee galatoomaa sinan jaalladha sin kabajaa gooftaan sina eebbisu. Tole egaa har'as immoo macaafa qulqulluu keenya kan waliin ilaalaa jirru mata duree tokko qabadhee dhufeen jira jechuudha. Innis immoo waa'ee macaafa qulqulluu keenya macaafni qulqulluun yeroo barreeffamu wantoota akkamii of keessatti qabatee barreeffame sajjaduu waliin ilaalla jechuudha. Macaafni qulqulluun maal fa'aa of keessatti qabatee barreeffame? Macaafni qulqulluun dubbii afaan waaqayyoo ta'ee sagalee waaqayyoo ta'ee yommuu barreeffamu maal of keessatti qabatee barreeffame isa jedhu kana waliin ilaalla. Gooftaan sina eebbisu. Egaa macaafni qulqulluun seenaa tokkodha. Innis immoo seenaa waaqayyoo saba isaa keessatti hojjetee fi seenaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qabatedha. Seenaa waaqayyoo saba isaa keessatti hojjetee fi seenaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hojjetee bakka tokkotti qabatee kan jiru seenaa tokko jedhama. Ameen galanni waaqayyoof haa ta'u. Akkasuma macaafni qulqulluun dubbii afaan waaqayyooti. Seenaa gocha nama tokkoo otoo hin taane dubbii afaan waaqayyooti jechuudha. Namaaf immoo nyaataa fi ibsaa miila namaa akka ta'uuf yookiis anaaf siniif jechuudha. Uumamaa harka isaatiif waaqayyoon warra akka bifa isaatti uummate kanaaf dubbii afaan isaa sagalee isaa kana kan inni kenne nyaata lubbuu keenya akka ta'uu fi akkasuma ibsaa miila keenya akka ta'uuf kan inni nuu kenne sagalee isaati jechuudha. Waaqayyo uumaa ta'ee waan hundumaa uume bineensa uume bineelda uume bosona uume qilleensa uume anaaf siniin garuu akka bifa isaatti ofitti aansee uume. Hafuurri waaqayyoonni qulqulluun kan keessa boqotu hafuurri qulqulluun itti fayyadamee kan hojii hojjetu anaaf isin warra akka bifa waaqatti uumame kanadha. Kanaaf sagaleen waaqayyoo kun kan inni kennameef nyaata akka ta'uufiif qajeelfama akka ta'uufiif akka ibsaa isaanii ta'uuf kan inni kennameef eenyu firee namaafi. Kanaafuu sagaleen waaqayyoo kun nama biratti kabaja qabaachuu qaba. Sagaleen waaqayyoo kun nama biratti ulfina qabaachuu qaba, hiika qabaachuu qaba. Sababni isaa kennaa dhala namaati, nyaata dhala namaati waan ta'eef. Ameen galanni waaqayyoof haa ta'u. Akkasumas yeroo macaafa qulqulluu hiiknu of eeggannoodhaan hiikuu qabna. Sababni isaa macaafni kun macaafa hiika dhabeessa miti. Macaafni kun macaafa dogoggoraa miti. Macaafni kun nyaata lubbuu namaa eega ta'e, ibsaa jireenya namaa erga ta'e. Tokko kabaja qabaachuu qaba. Hiika qabaachuu qaba. Yeroo hiiknus immoo of eeggannoodhaan hiikuu qabna. Hiika dhabeessa gochuun qabnu jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Macaafni qulqulluun kun immoo wantoota akkamii of keessatti qabatee barreeffame? Tokko amala waaqayyoo of keessatti qabatee kan barreeffamedha. Macaafni qulqulluun amala waaqayyoo of keessatti hammatee kan barreeffamedha. Kana jechuun waaqayyoo eenyummaa isaa macaafa qulqulluu kana keessatti akka ibse nu hubachiisaa jechuudha. Yommuu waaqayyoo ani waaqa, ani jabaadha, ani alfaadha, omeegaadha, ani elshaaddaa isa hundumaa danda'udha.
jedhee akka Abrahaamitti dubbate seera uumamaa boqonnaa 17 lakkoofsa 1 irraa ni arganna. Akkasumas immoo amala waaqayyoo kana argachuuf macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 30 irraa dubbisaa. Ani dhagee on dubbise viidiyoo sinirra dheerata jedheeni sagalee waaqayyoo xiqsiisanii kennaa deemu dubbifadhaa hiika kana argachuuf jechuudha. Inni sadaffaan immoo amala namootaa of keessatti qabatee barreeffameera. Macaafni qulqulluun tokkoffaarratti amala waaqayyoo of keessatti hammatee barreeffame, lammaffaan amala namootaa of keessatti hammatee barreeffame. Ergaawwan kun namoota lubbuu haaraa caalatti ni fayyada jedhee abdiin qaba. Hiriyoota keessaniif sheer godhaa asumaan isiniin jedha. Amala namootaa of keessatti hammatee barreeffame gaafa jennu uumama boqonnaa 4 lakkoofsa 3 fi 7 dubbisaa. Macaafa seera uumamaa boqonnaa 4 lakkoofsa 3 fi 7 dubbisaa. Inni sadaffaan immoo haala teessuma lafaa Gibxiitii gara Kana'aan jiru of keessatti qabatee kan barreeffamedha jechuudha. Macaafni qulqulluun haala teessuma lafaallee kan of keessatti qabatee barreeffame ta'uu isaanii ilaalla jechuudha. Inni arfaffaan immoo faayidaa amantiin namootaaf hojjechaa ture. Faayidaa amantiin namootaaf hojjechaa ture of keessatti qabatee akka barreeffames ni argina. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 32 dubbisaa. Walumaa galatti macaafa Ibroota boqonnaa 11 gaafa dubbisnu waa'ee amantii nutti dubbata. Amantii jechuun maal akka ta'e? Amantii jechuun waan hin jirre tokko jira jedhanii lakkaa'uu akka ta'e bal'inaan nu hubachiisa. Akkasuma immoo amantiidhaan namoota hojii hojjechaa turan, namoota amantiidhaan waan gurguddaa hojjetan kan akka Isxifaanos fa'aa lafa nuuqaa, kan akka Geediyoon fa'aa lafa nuuqaa dubbifadha. Inni shanaffaan immoo bifa seenaatiin kan barreeffame ta'uusaa lafa nuuqaa. Macaafni qulqulluun bifa seenaatiin kan barreeffame macaafa Iyyaasuu boqonnaa 4 lakkoofsa 1 hanga 9 dubbifadha. Inni ja'affaan immoo bifa sookoo fi soorgootiin akka barreeffame. Kana jechuun soorgoo fi sookoo jechuun dubbii cigoo isa afaan Oromoo keessatti jennu dubbii dhoksaa fi mul'ataa kan of keessatti qabatu yookiis lafee fi dhuka isa jedhamu. Lafee fi dhuka isa gubbaa fi keessaa jechuudha. Kanaaf macaafni qulqulluun keenya kun dubbii dhoksaa fi mul'ataa of keessaa qaba. Sagalee jireenya foon namaatiif ta'u, sagalee jireenya hafuura namaatiif ta'u. Isa kanadha. Kanaaf macaafni qulqulluun keenya kun bifa sookoo fi soorgootiin akka barreeffame lafa nuuf kaa'aa jechuudha. Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 hanga 12 irraa yoo dubbistan ni argattu. Inni torbaffaan immoo raajiiwwan raawwatamanii darbanii fi osoo raawwatamiin kan jiran fuulduratti immoo ta'uudhaaf kan jiran of keessatti qabatee akka barreeffame nu hubachiisa. Macaafni qulqulluun kun raajiiwwan raawwatamanii darbanii fi otoo hin raawwatamiin fuulduratti immoo ganaa raawwatamuudhaaf kan jiran akka of keessatti qabatu ni argina, nu hubachiisa jechuudha. Inni saddeettaffaan immoo aadaa namootaa of keessatti qabatee jira. Macaafni qulqulluun aadaa namootaas of keessatti qabatee kan barreeffame jechuudha. Uumama boqonnaa 47 lakkoofsa 1 hanga 6 irraa ni argattu jechuudha. Inni salgaffaan immoo bifa fakkeenyaatiin kan barreeffame ta'uusaa. Macaafni qulqulluun bifa fakkeenyaatiin akka namni hubachuu danda'utti bifa fakkeenyaatiin kan barreeffame ta'uusaa ni hubanna. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gara raajiiwwan raawwatamanii darbanii fi otoo raawwatamiin fuulduratti raawwatamuudhaaf kan jiranitti gaafa darbinu macaafa qulqulluu keenya keessaa raajiiwwan raajamee jiru 6,208 dha. Akka beektonni lafa kaanitti raajamee barreeffamee kan jiru 6,208 dha. Isaan kana keessaa immoo kan raawwatame 3,300 ol jedhanii beektonni saayinsistoonni biyya Ingiliz namni 800 lafa kaa'anii jiru yookiis qoratanii jiru jechuudha. Wanta 6,000 fi raajii 6,208 raajame kana keessaa 3,300 olii akka raawwatame beektonni biyya Ingiliz namni 800 isa kana qorannoo isaa irra ga'anii jiru jechuudha. Osoo raawwatamiin kan jiru immoo yookiis gara fuulduraatti raawwatamuudhaaf kan jiru 2,908 jechuudha. Osoo raawwatamiin kan jiru 2,908 dha. Tarii bara hamma keessa jiru kana keessa raawwachaa kan jiru danuusaa jira.
amma beektonni waggaa lamaan kana sadan kana tarii qoratanii kana lafa ka'an barana raawwachaa arra raawwachaa kan jiru immoo jiraachuu danda'a jechuudha. 2908 hafe kana keessa arra immoo hedduun isaa raawwachaa kan jiru jiraachuu danda'a nuti hin beeknu. Gooftaaf galannaa ta'u raajii raajamee raawwatame keessaa inni jalqabatti kan dubbatame waa'ee dhalachuu Yesuus Kiristoos. Waa'een dhalachuu Yesuus Kiristoos jannat keessatti yookiin Eden keessatti raajame. Eenyutti dubbatame yoo jettanii Ewaanitti dubbatame. Egaa waa'een dhalachuu Yesuus Kiristoos akkuma raajamee ture raawwatameera. Kanaaf raajii raajamee raawwatame keessaa tokkoffaan eenyu waa'ee dhalachuu Yesuus Kiristoos raawwatamees immoo tokkoffaa irratti hidhanne. Galanni Waaqayyoof haa ta'u kan inni dubbatame Eden keessatti kan itti dubbatame Ewaanitti kan dubbate immoo Waaqayyoodha jechuudha. Kanaaf walumaa galatti macaafni qulqulluun galmee yaada Waaqayyooti jechuudha. Macaafni qulqulluun galmee yaada Waaqayyoo of keessatti qabatee kan jirudha jechuudha. Gooftaan bara keessan haa eebbisu. Raajiin jalqaba raawwatame kuni macaafni qulqulluun galmee yaada Waaqayyoo yookiis Yesuus Kiristoos isa fayyisaa biyya lafaa ta'ee dhalatedha. Gooftaan bara keessan haa eebbisu. Akka yaada gootti macaafa qulqulluu kana egaa kutaa sadan kana ilaalle gaaffiif deebii nuuf hambaasaa laayivii irrattis ta'u viidiyoo biraatiinis ta'u namni na hordofee na hubatee jira laata jedhee argachuuf gaaffiif deebii nan baasaa itti qophaa'a. Amma dhumaatti dhaggeeffadhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Anaaf immoo laayikii koomentii naaf godhaa. Eebbifamaa.